Ashama harka fuune daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabaja bakka jirtanitti sinaa dhaqabu. Egaan daawwattoota keenya irra ajandaa baay'ee nama gaddisiistu qabadhee isinii dhiyaadheera baay'ee gadda guddaatu dhagahame nuti Oromoo gaafa jennu of jibbuu sadarkaa jedhurra wayii geenne jirra. Egaan mee hamma dhuma xumura qophiyyatti na waliin turaan affeerraa keenya namoonni chaanaalii keenya faariyaa taatanii dhuftan yoo jiraattan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Jara keenya dubbiin akka kana nuti sa'a kanatti waa'ee diinaa afarsina amma ana ba'utti waa'ee diinaa waan nu galchine wayyaanee juuntaa kan baataa kan taraqashii hojjenneetiniin odeessu jira garuu keessaa ilmi Oromoodha akka sareetti du'aatii saree ajjeechaa saree gadhaantummaa namoonni irraa mulqame akka ilma namaatti osoo hin taane akka waraabessaatti dararamaa jira nuti irraa quban qabnu nuti ka odeessinu waa'ee warra quufee dushqa fi rokkeetti fi kanaan wal haadu keessa galchinee jirra. Hayyuun kenna akkasi, xiqqaan kenna akkasi, guddaan kenna akkasi, ani akkasi, ati akkasi, hololo ambaa bichaa oofu teenna inumaa daganne garuu guyyoota waraanni biyyattii eegalee asitti ilmaan Oromoo maqaa Oromummaa isaaniitiin namoonni isaanii irraa mulqame kaan akka barbaadanitti ajjeesanii kaan akka barbaadanitti dararanii jiran. Yaa uummata keenya suuraan tambinaalii gubbarra kaa'e kanan argitan ilma Oromooti. Suuraaleen ani isiniif hin maxxansine tokko lama miti isinii maxxansuuf hin danda'u. Suuraa gara jabeenya ilma namaa waan inni ilaalcha Oromummaa qabuuf qofa ilma shaneeti shaneedha shanee fi baandaa balleessuu qabna jedhanii baanda fooyyaanee biyya tanaa balleessine jedhanii poolisiin Oromiyaa kan afaan Oromoo dubbatu ilmaan Oromoo akka sareetti gadi yaasee cafaa jira mana keessaa ilmaan nagayaa jechuudha. Inni biraa kan naguubu maalinni ilmi namaa waraana gurguddaa harkatti qabatee wal haada akka dhiirattiitti nuti garuu har'allee waan kaleessa keessa darbine irraanfanne ilmaan Oromoo miskiina jiraatuuf hin tolle hiriira bayyanneeni irbaata rasaasaa taasisaa jirra. Hundi keenyaa kana arguutti jira irbaata rasaasaa ta'aa ilmaan Oromoo. Deemii karaa cufi deemii akkas godhi jedhanii karaa harka duwwaa nama cufsiisuun kan harka duwwaa cufsiisuu homaayyuu miti. Gaafa inni rasaasni mataasaa adda facaase yookaan harkasaa adda facaase namni yoo lubbuun keessatti hafe namni isa yaalu tokko hin jiru. Achitti akka sareetti namuu laaletumaan bishaan qicee fi ofirraa dhiqatee ka'a. Sadarkaa kanarra jirra. Kasi ajaju baay'eedha kan si gargaaru kan immootu si bira dhaabbatu tokko hin jiru. Gaafa ati duute awwaalchi keetu awwaalcha kabajaa qabu hin argattu. Inumaayyuu guyyaa dheengaddaa mucaasan erga mana hidhaa keessaa gabbaasanii ajjeesanii obboleessa Yaayyaa Bashiir bakka inni dalagaa dalagatutti rasaasa afuriin waddanii badhetti darbanii kan deeman cubbuu tokko malee ilmaan Oromoo sadarkaa hanganarra ka jiru osoo kuni dubbatamuu qabu har'a waa'ee wayyaanee waa'ee bilxiginnaa faarsa guddaan kenna akka nuyi gadi deebi'e. Nuti odeeffannoo isin biraan kenna haa ta'u namoonni xiinxala kennatan warri xiinxala siyaasaa godhan nuti bar xiinxala siyaasaan goonu. Siyaasa miti wanni nuti xiinxalu wanni isin beekuu qabdan odeeffannoo isin biraan ga'udha hojiin kenna. Abbaan barbaade dhiisee waan ta'ame san qofa isin biraan ga'u kijiba bilxiginnaa ta'u kijiba wayyaanees ta'u waan addunyaan irra jirtu isin biraan ga'udha. Garuu warri taa'ee maqaa Oromootiidhaan hayyuudha jedhee taa'ee xiinxalu Oromoon akkana ta'uu qabdi wayyaaneen akkana ta'uu qabdi maaliin akkana ta'uu qabdi jedhu. Kana hunda osoo argu ilmaan Oromoo rasaasan dhugamaa osoo jirtu waa'ee biraa haasa'an miidiyaa keenya deemaa hordofa waa'ee keenya haasa'an qubumaan qaban wayyaanee baandaa jedhan kana nurratti faarsanii yunumaayyuu diiyaaspooraa keenya laali tiippellee hojii raba waan salphina warra kaleessa nu salphisee biyya abbaa isaatti gale salphina har'a mataa hojii qabanneetiin hin deemu salphan ilmaan Oromoo kabaja akka kana dhabaa jirti Oromoo dhaggeeffadha. Amma ani du'uu isaanii irra wanni na aarse takka maalinni ilmaan Oromoo harka qullaa hiriiran bayinaa jennee isinitti iyyaa jirra. Hiriirri sa'aa kanatti bahamu hiriira lubbuu keessan balleessu malee hiriira Oromoo bilisoomsuu miti. Maaliif naan jedha Oromoo wal fakkaatee hiriira bahan jiru. Fincilli dhooyetiniin wal fakkaatee akka hawaannisaatti baay'atee bahan jiru. Nama 5 nama 10tu baha 10 gadi ba'e keessaa 2-3 bishaan dhugee deebi'a xiyyitii ofiittiin. Kuni nun bilisoomsu lubbuu keessaniif qofa gaaga'ama ta'a. Yoo ati dhibamte mana yaalatti namni si gargaaraa jiru hin jiru argaa jirtan. Guyyaa dheengaddaa mucaa naaftanyaan Finfinnee keessatti akka barbaadatti taphattee katamaa keessa bakka Oromoo deemee
Oromoon haakima fiduu dhiistee bishaan hin dhiqadhutti mataa dhiin isaa akkatti keessaa yaa'u kana. Argitanii bu'aa waliigaltee dhabamuun qabsoo fidu. Kisaaran nuti har'a keessa jirru kun borseenan irraa nu gaafata. Mootummaan amma dhaabbatee walitti dhaadatan. Amma fakkeenya har'a yoo fudhatte mootummaan ibsa jennoo baase TPLF ibsa jennoo baafte. Maaliif humna qabdi jarri walitti kunis waraana qaba sunis waraana qaba. Abadan duunet banna malee lafa kanaa xaragamna malee abadan maqalee inuma hin qabanne bilxiqinnaan jedhe Geetaachoo Raddaa liivirratti reefi ibsa jennoo kennan. Mootummaanis guyyaa yookaan sa'a 72 keessatti hin taqoxaaxarraa yookaan hin hordofne jedhee ture. Sa'a 72 suni taree kabiraatti dabalatan hin dadhaban. Jarri humna qabaniin wal dhiibaa jiran. Akka Geetaachoo Raddaa jedhutti jechuudha. Yoo soba ta'e ani hin beeku san akka afaan isaatti dubbatetti waraanni 1000 lakkaaman lubbuu fi bilaashatti balleessaa jiranii jedhe. Maaliif jedhe? Nuti jedhe magaalaa akkana seessifnee ergasii duubaa liyyuu hayiliitti ergine Alaxuli dush kadhaan mataa isaanii adda yaasa fi jira jedhe. Abiyyi naatoo jara saniif hin qabu jedhe. Akkasumatti ficcisiisattumaan injifatuu malee kaayyoo warri sun wareegameef abadan naatoo hin qabu. Nuhuu ajjeesuun garaa nu nyaataa jira jedhe namichi afaan isaatiin deemataniin Tigraayitiif ka jedhu jala lalaa yoo soba kiyya taate jechuudha. Warri humna qabu akka kana wal godha. Kenna warri humna takka hin qabne warri waa tokko harka hin qabne tarsiimoon tokko hin jiru dhukaasni tokko hin jiru humni tokko hin jiru gaduma baatee irbaata rasaasaa ta'uun akka obbolummaa tokkotti kasii gorfadhu akka qeerroo tokkotti akka qarree tokkotti irbaata rasaasaa lafatti hin ta'in. Yoo carraan kee manatti dhufanii kasii ajjeesan taate suni carraa keetti. Oromoof Oromiyaaf wareegamte. Kan sanirraa hafe osoo rasaasa akkatti ija keetiin argitu nama lamaan nama sadiin rasaasatti hin deemin. Fincilli dho'ee wal fakkaatee yoo dho'e itti gadi bahe homaayyuu miti. Wal fakkaate taanaan Oromoon bilisummaa barbaada waan ta'eef gadi yaadanii falmadhaa. Bakka walii galteen hin jirretti bakka kutaan takka baatee kutaan takka haftutti bakka magaalaan takka taatee baatee takka haftutti gaagaama lubbuu isinii ta'a. Mee amma fudhadhaa Jawaar abdii rabbiitii fi abdii uummata Oromootiif gara biyyaa gale. Abdii rabbii malee abdiin Oromoo hin laafe harkaa. Haqa dubbanna. Haqa dubbatuun firummaan kutta. An dhugaa isinii himeetiniin bakka natti dhiite bula. Jawaar Muhammad Oromoo fi rabbiin abdatee galuun beeyname hundi kenna. Oromoon akka inni abdate san hin jirti. Bakka inni kaatee deeme san hin jirti. Waliin sobnu homuu hin jiru. Rabbii tokkocha qofa harkaa qaba sa'a kanatti Jawaar. Warri isa jaalatuuf warri isaa na'ullee yoo jiraate warra waa godhuuf hin dandeenye warri akkanaa akkanumatti mararfatee garaa keessatti jedhu malee warra humnaan seenee isa san fala godhuuf danda'u hin jiru. Hangana Oromoon hangana wal abdata. Abdiin Oromoodha tokkummaan dhabamuu irraa kan ka'e hangana laaffifate. Jawaar wanni san hunda abdateef maaliif gaafa inni ture gaafa inni jiru tokkummaa jira. Waa tokko namni garana garas wal dhiibu tokko hin turre. Tokkummaa jabaatu ture. Mana hidhaa san keessa akkatti qabanii hin baasan ture akka bara isaa sana oduu ta'e. Barichi bara akkasii ta'uu dide. Bara tokko hiriira bahee tokko rafu. Bara obboleessi gadi bahee obboleessa qabsiisu. Bara akkasii keessa harkaa ta'ee rabbii tokkocha tafee jechuu Jawaar. Ammas kan Jawaar eegu rabbii tokkocha kan Jawaar baasaa jirus rabbii tokkocha abdiin biraa hin beekne of duratti dhufe ammaaf homuu hin jiru. Wal sobuun firummaan kuttu. Sadarkaa kanarra jira. Sadarkaa kanaan kan nu ga'e waliigaluu dhabuu kenna. Nama nu hoogganu, nama of duratti nu ceesisu, jabaa tokko ija keenya dura dhabuu kenna. Haacaaluun nu fudhatee awwaalatti tale. Jawaar nu fudhatee mana hidhaatti tale. Dhugaan jirtu kana liqimsa abbaan barbaadde na arrabsi. Dhugaadhaan liqimsi wanna kana. Warroonni mana hidhaa keessa jiran jaallan Oromoodha qabsaa'oon Oromoo xiqqaa guddaan kan maqaa baa'ootiin hidhame maqaa shaneetiin kafaa'ootiin hidhame nu fudhatanii hidhatti taran warroonni wareegaman nu fudhataniitiin wajjin bool'atti tarree afaan keenya qorannee ta'aa jirra. Nu nama du'e isaa kanatti jechuu hin danda'amu. Haqa jirutu kana. Isinii galee sadarkaa kanarra jirraa dhaamsi an isiniif qabu ilmaan Oromoodha bakka jirtanitti waa'ee keessa yaadadha. Amba jala qofa fiiguu dhaaba. Amba jalan fiigina xiinxala keessan xiinxala waa'ee ambaan xiinxalinaatini. Kun haa ijaarramne humna godhannuuf malee asuma arrabumaan wal quuncisnee Oromummaa irraa mulqinee ati Oromoo miti waliin jennee kama namichuma Oromoo ta'uu ani beeku kan ati Oromoo miti jettaa yoo yaada keessi hin deeggarre. Kanan nu kuffise
kun dhaamsa obbolummaati. Oromoon carraan isii baay'ee ulfaataadha. Yaa uummata keenya ani rabbuman kadha. Wanna godhu tokko hin jiru baay'ee garaan nu gubatee jira. Kan dhaamsa har'aaf isinii qabu daawwattoota keenya. Egaan turtiin har'aaf qabnu xumurree jirra. Namoonni chaanaalii keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophii itti aanu akka nu hordoftan abdii qabna. Fayyaa naadaa.